gaafa kana birta yaa jiru sagalee xiqqoodha yala kaanii sagaleen kenna gaamu jira amma dhagama kiristaanii jedhennaa jiru toltu booda sinaasu biiftuu jalatti faffacaafatanii jira. Eebbatan waan jaalladhu yeroo baay'ee ijoollee warra naagadiillee gara fuulduraatti qabeen dugda duubaan yeroo sana maatanii jiruu toltutti booda si'aan suuttee na eebbiste. Anaan yeroo booda waan aansitaniif eebbifumaadhaan obboleetti keenya raayyaa waaqayyo ishee eebbisu kan akka walaloon jiru hin beekne malee qophaa'u ture sababni isaanii akka sadan tokkummaa waaqayyo tureera dhabbii kan dhufe. Kana jechuun ergasii walaloo waan hin dhageenyeef tarii karaa kana qaaba guutuu jedhee kan itti qophaa'e. Toon immoo akkasii qophooste beekesirraa karaa kana dhaabnee waliin dubbisuu dandeenye. Ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu booda kan irraa